والله يا قفتنا قدامته ما زيان نمني كما يوان تناسي وانت نما كما أكجرون سلت دي بانم نسجون رجال جرا كتب لك توبة دبي أنكر سينجر أقام بودا تنمني كما جاه أما تنازل تيوان تنكات فتنا مركي كيسان هاكم يوان يجولي تنا من بنتني كافتن والله فتنا ربي مركي كيسان هاكات وان التاني نكفر هذا ربي صدقنا ربي صدقنا قبل دكان وجهك كيسنتا إنسان فنبر ورمم مادام سبب رأيك تيجي وانا كندا ولا لمن بدين ميغال تشي كله لما فورو سدي فورو نبقى جتسم ميغال تا حاجة صدرك جولة نبرتين يجي كله إنجد شيل كمبر شيل كمبر بيتي أبا كي كسر ما تبغى كاس كسر يروبي ترى بو أبا كي تيجي إن هي أبا كي تيجي بر نالتو أمبيو تاتي بر ورد بيكابل تيجي أكثر دفت مرة هذا بيفهم مشاكل كي هذا السودان ما لجنة حاجة ما تكو خليس اللي كبني سوفيالي إنجت اللي كبني سوفيالي مبارك أمنا يسون نوع عمل بيت جريمة يسافرت تندب بنمالي أنا قرب بين الرابع والله أنا فراولي رالي ريدي رالي مرة رايد بتاعته يوم ولي كنا من توكو جرا يوم ولي كنا من توك ميديا مرة تيجابا قد تشومبالي سورة نما قرقل تشومبالي سورة سبيه وفي بين قرقل تشومبالي كرت إيمان كذا ما نمن مال الإسلام نمن سوما نسومه نمن جي أسوما من برين قرآن قرأتون سورة مباركة في دائما مباركة متى قد بيصير تكو ترى سورة ردي سورة دائما ردي متى قد يقرأ بالشير يا أخي ودولك بونجت متى كنا بقى سياحة قد جوا سينجرانو لكن تلا بنجت جوا سياحة قد جوا سينجرانو ما هذه جنا نقرأ بدي ما تقول وفينا كتاب الله ودو كتاب ربنا كيس يجون ودو كتاب إنه كيس يجون هو أكمل كان نما ودولك بونجت متى قد بيسان تكون ودوغر جرات تمر ممرو قدامي أراسيتيري تاتي فيري على فيروتيو أبا فيرو متى قد يقرب الشيء يقول لي كان المولد ذا قبل ذا كلمة كبرني متى جرت الثلاثة تاتين دل الدبر أخذت الله جماعة وإلماتك كأرو ساعتي كان الرقابة ريديو كإلم إسي كإراسون ستاتي وان إسي تو هذا دبين سراو ربي تسري فقيسا لي إلم إسي حالة بجيسي بقيسا هذا فرو إنك dhageetteessa bilbilaanii waan moor jedhan carraa tokko qabdaa yoo jedhaniiranii isaan immootu yoo jaalalti jiraattee jedhan sheekonni anillee hiriyyaa keetiin beektaa obboleessa keetii hiriyyaa jaarsa keetiiti obboleessa jaarsa keetiin beektaa yoo gideetu addaan wannoo nu godhe malee namni anarra isinitti dhiyaatu hin jiru kana bareechitee beektaa uf jajuufi miti namni anarra isin beeku hin jiru keessanis hama abbaa dallee anarra isin beeku hin jiru. Jaarsi keellee eenyuun caalaa akkana dhaga'u bareechitee beekta. Nama kamiiyyuu caalaa jechuudha. Nama 5,000 asitti ilaalaa ture caala. Hattaan eenyuma mubaarakii jiru caala. Nama kamiiyyuu abbaa faara isaa itti aansee akkana dhaga'u hin beektamu hin beektu Ridwaani. ni beeka. Okay, egaa akkas beekte. Egaa akka Ridwaana dhaga'u beekte. Inshaallah Rabbi jaala jidduu keessanitti haa deebisu. Warra deeggartoota kee halkanii guyyaa. ولا جارت إني فول ساتو مبارك ساتو إسا ساتو عرفت إيجرتوتك توايك هيثنها سوكنا ميديا رتها سوكنا ما دام تمي أكا ميد أمتو تكات تدوبرتي لو سو ميد أمو يوبات ميد أمتو هذا الموكيتين غرغرة جرت جارتكيتين غرغرة جرت أمة ميديا كنا مال دام وان كيسا كيجرو دامي في ثاني موتو إن شاء الله وان موليزن yoo ati amala sirreeffattee ummata sababa keetiin gadi yaa'e kanallee waa jetteeni jette ani sheekota ama miidiyaa dhufan kana keessallee dubbadhe manguddoo fide suuta keessa dubbiin keessan akka dhumtu I am promise ummatuma kan roota akka isin gaafadhe kanatti durallee yoo karaan jiraate immokkora jedheeni jira ummatan kanaafi ummata sababa keetiin ijoollee irratti gayyaa'ee haadha namaa hunda qarbitti arrabsu kana waadhaamiif waan sitti fakkaata. Fufa saatau, dapat saatau, deeggartoota keetii waadhaan.
dhagaa jira. Sagaleen kee ni dhageessisaami. Hin dhageessisa. Asli. Ayyee Hin dhagamaa. amma gabbaatanii haasayaa jirtan kun hundi anillee wanti isin bira seenetiin dubbadhe tokko hin jiru. Takaleessa moo hin gadda gasti irra dubbadhe. San malee wanti dubbadhe hin jiru. Gad jira. Yoo nama naaf yaadu taate dubbii kana asumarraa sa'aatii kanarra yoo dhuguma jaalala kiyya qabaatanii quuqama kiyya naa qabaatan taate dubbii kana asumatti dhaabaa isiniin jedha hundi keessanii yoo na dhagaa jirtan. Yoo nama quuqama haa ilmoo ta'etitti deebitu jettan taate narraa dhaabaa dubbii kana yoo rabbii sodaattan taate. Qalatoon. Egaan uummata keenya dhageettanii yoo dhuguma ijoollee kana yaaddan ilmoo isiisan yaaddan isinillee ilma qabdanii ganaa ilmoo argattanii namni ilmoo ofii caalaa waan jaalatu hin qabu dubbii kana irraa dhaaba. Rabbi wal haa jaalachiisu rabbi laaffisee walit deebisinna. Yoo ireen isaanii addaan dhume waan namni godhu hin jiru. Filiis yoo ilmoo qabaattan yoo boru ilmoo argachuu feetan wanuun rabbashin. Yoo boru ilmoo argachuu nama barbaadu taatan dhugumaa yoo mucattiin sun akka arsiittillee warri mubaarakiin arrabsaa jirta yoo dhuguma arsoomaaf mucayyoon tun isin quuqe ilmi isaa kun isin quuqe yoo dhuguma reedii hin haaftan filiis dhaaba. Mucaa osoo jiru yatiiman godhina. Namni yoo walit deebi'uu baatee karama nagaatiin fuula ifaan adda deemeyyuu ilmoo ofii wajjin dhufee bashannansiisa wajjin taphachiisa isinii galee. Kanaafi an akka nama tokkootitti akka hiriyyaa isaanii tokkotti ani wanni isinii jedhu ani akka Zainabaan tuqamtuun fedhu akka eenyuun akka tuqamu hatta Mubaarak akka tuqamuun fedhu Boletti Mubaarak Ridwaan uummata akka wanni na ilaallatu jiru hunduu akka tuqaman fedhu akka kiyyeetti isinii galee. Kanaaf filiis yoo xiqqoma yaaddan yoo ilmoo qabaattan yoo boru ilmoo argatuu feetan jaarsaaf jaartii rakkoon qabu himaxaal yeedal. Ilmoon baatii sagal garatti baattee keessayyuu dubartiin duudatti baattee hoosiftee sirratti fincaa'ee yeroo daa'imummaa halkan imimmaan irriba itti dhabdee irriba mi'aa irraa kaatee osoo irribni si amaanu osoo bashannanuun si amaanu osoo taphachuun taa'uun akka yoo ta'uun cinqii ulfa yeroo ulfaa sallaala filiis warri ilmoo qabdan warri ilmoo argatan hin taane maal kana dhaaba oromummaa maal kana dhaaba. Rabbi ijoollee tana walitti urgeessu yaa du'aayii godhaafi isinii galee. Isin marti meera bolii haa araarsu jedha du'aayii godhaafi. Abbaa manaa keetii barbaadadhu. Maqaa obboleettii kootii waamin. Amma irraa kaasi. Eesse amma immoo akkasii an. Akka maqaa obboleettii kootii hin waamne. Ergasii illee yoo ati ajjeefte gumaa siin gaafa dhusin jeeti bucuusii qeessi obboleettii kootaa qabnaan si gaafatama. Uummanni miidiyaa si argeera waan ta'eef. Wallaahi lafattis seeraanis humnaanis sin gaafadha fakkaatota keen gaafadhaan warri obboleettii kootti duulaa jiru gaafadha bucuusi qeensa irraa cabna hubadha akkasitti amma immoo akkasitti hin deebi'e jechuudha erga geessiteetti nagalchite erga geessitee reedii isa biyyii gootee reediin kee itti gurgurame reediitti obboleettii isaa gurgurate isa itti miti bagan gurguradhe maara koo qaba natti dhufe malee tan deeme mana keettan fide moo mana koo dhufe mana keen fide moo obboleettii koo jaarsa keetu siree irratti dhiisee mana koo dhufe na gaafate. Oos tokkoon kee taa'i gadi haqan qabaan nanaasaa waan barbaade. Jaarsa keetu mana koo dhufe moo ana obboleettii koo harkifatee mana kee dhufe moo xuuxoo hoosisee dabbaa mana keetii mana fideen diraa ofi saalfachiisinattis taa'i gadi of kabachiisi dubartiin kabaja qabdi. Nama si gorsu dhabde hundinuu akkuma keetii warra miidiyaan si guddifachuu barbaadu malee atis warra itti mattes warri gadi ba'ee irraa haasa'us kan akka waliiti malee utuu gorsi wayii jiraate namni si gorsu jiraate si gorsa keessaan dhufee lakki akkasii miti ofii saalfachiisini meereediin keenya itti haasofna isas maqaan balleessinu jarri sun illee alagaadha ilaa dhugaan sitti maan akkana jedhamu hin beeka ka jarri sun alagaadha ittiin dawwalin. Jadi sudah lagi ada Mubarakis dan Tasati dunia akhirat tadi singgah pada
jireenya keessa biyya duniyaatti jireenya kee keessa haa ta'u ilmoo keetiin naaf baasu rabbi akkati haadha kiyya takkaati kiyya namni naannoo iyyuu argee hin beeku si baasuu hin danda'a suuraasi anuu suuraa wajjin hin qabu suuraa na wajjin kee jennaan didde haati kiyya warra guumaatu beeka haadha koo abbaa koo haati koo fi abbaan koo akka jaritti beekanu lakki akkati jedhaa jirtu miti haadha muslimaati abbaa muslimaati warra masginni waqtiin tokko jalaan darbine abbaan kooti baati ko anis ikko gadi beeka haadha koo arrabsitu yookiin abbaa koo arrabsitu wantan godhan jiru silaa ilmoon ajaan jedhan haadhaaf abbaa arrabsiiftii jedha oromoon amma immoo badii tokko malee haadhaaf abbaa dhaqanii arrabsuu jammarame hadha kolfuu dandeessa jala teessee hundi kee rabbi gurra keetiin si haa gaafatu warra dhaxxanii dhaggeeffattanullee gurra keessanii si haa gaafatu rabbitti sin dhiifadhe kan rabbiitu caalaa jechuudha waa'ee haadhaaf abbaa kooti kan koo immoo xiqqaan maaf nama xiqqeessa jennaan xiqqeenya isaatiifi jedhan warri keetu sirraan saalfanne ammaalan sirraa saalfadhaa warri si uumeeyyuu si dhalcheeyyuu akka naannoottis akka oromummaattis sirraa saalfataan jiranu ittiin tas naanna'aa jiru na arrabsi halkanii guyyaa na arrabsi rakkoon qabuan I don't care kan kaleessas kana ni madde haadha kiyya abbaa kiyya irra naa dhawwaa warra du'anii jiran hin jedhee akkana jedhee miti haadhaaf abbaa kiyya irraa haadha sa'aanata akkana godhe abbaa sa'aanata akkana godhe jechuu isinitti tollaan dhaggeeffataa miti warra argaan keenya fuuldura rabbiitti dhageessanii abbaa beekuutu beeka waa'ee kooti yaa sheeka dhagaa jirtu dhageessanii yaa sheeka dhagaa jirtan haadha kiyya arrafama isinumtu rakkoo qabdu sheekni kanan beeku gadi ba'ee waa namarraa gorsa ofii dhoowwa jallaa ofii abbaatu namarraa akka maqaan siin banne yoo barbaadde jechuun maqaan siin banne yoo barbaadde hanga deemu. Maal maqaan yoo nabade maaltu dhufa zeenabaa koo waa tokko sitti maan maqaan abaduu wayii nama sodaatu miti man hin nyaanne waa namaa nyaanne waa namaa dhumne obboleetti kiyya yoo taate abbaa beetirraan baate abbaa beetirraan dhabuutu ergati maqaa kiyya waan ta'e siirii iftuutti hojjetames nan dubbadha waa hundarraan dubbadha waan gurri koo qabu. Ana eenyu seeritti hojjette reeditti kee jalaana bulooke innummaan mataa isaatitti feesbuuka kee jalaana bulooke inni jechuun waan eeggadde gizaati baatee obboleettiin koo bakka barbaaddetti heerumuu mirga qabdi mirga isheeti maali jettu anillee osoo obboleessa qabaate akkasumatti bahee naa dubbataa. Lakki Zeenabaa dhaggeeffadhu qabaa tokko si himaata kana tartiibaan si himaa dhaggeeffadhu. Anaaf si'i haga dheengaddaatti waliin turre dhuftee suuqii kiyyatti natti himattee si waame dhuftee himattee isiillee si waame waanan godhee fi obboleettii koo waliin dhaladhe waanan godhee nama keessatti saalfachiise ati quba qabda namni quba hin qabu rabbiif situ beeka. Maal saalfachiifte maal naa goote mee? Suuqii kootti moo? Suuqii keetitti deemi jechiya duraa jettee malee hagati as itti deebite. Maani Zeenabaa dhugaa yoo dubbanne dhaggeeffadhu maa yoo si ta'e ati jaarsa tokkotti eerumuu jettee jaarsa. Hello. አንተ ገባው? አዎ ገባው። አዲስ አበባ ሰራተኛ ነች። በስንት መከራ መሰለ የተገኘችው። ሁሉም የሚጠሩት ደሞዛቸው ውድ ነው። እሷ ግን አንዴ በጠራውላት መሻለች። ሙያ ጥሩ ነው። ምን ይታወቃል ብለህ ነው? እንችላለን ብለው አይደል የሚገቡት? ጥረት ጌጤ ስሙን አታውቀውም? አዲስ ሆነባት ይሆናል። ስሙ አራቤቱ ጌጤ በስማ ሚስት ሳሪና ግን የመጨረሻ ሜካፕ አርቲስት ነው መሆን ያለባት። እንዴ ማርቲ ራሱ መቻወቀችኝ። ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍዬ ግን አልማዙ ላይ ድርሻ አለኝ አልሰማህም? ለአልማዙ ብቻ ብለ የገባት መስለኝ ማርታንም ለመሰለል ጭምር ነው እንጂ ባክሱ ማን ጠየቀ? አንቺ ጌጤ እኔ ያለውማ ሃይሎ ጋር ይጨፍራት። አረ አጫጭ ጌጤ አረ እየጠራች ነው ባክ እንጂ አንቺ ጌጤ በቃ ሜቴ ጠሩ ጌጤ እመት ምን አረፈ?
ትዕግስት በስም ጌጤ ወይ አዎ ያው መጤ ያላችሁ መስሎኝ እኮ አትፍሪ ጌጤ አስቤዛ ቆጥበሽ እጅሽን ሰብስበሽ ከነሽ ሳትሰቅቂ የምትኖሪበት ቤት ነው እሺ ጌቶች ስራሽንም በጊዜ መጨረስ አለብሽ እሺ ሜቴ በቃ ግቢና ልብስሽን ቀይሪ አረፍበት ባባዬ አቤት አቢ ሚስቴ ጋር እኮ ተፋታን መቼ ነው ታዲያ የደስ የምትጋብዘኝ